nama dhiisa haati yoo nama abaarte yoo citti yoo jette garaan haadhaa laafa irraa namaa jiiti abbatu irraa namaan jiine malee irraa jigaa fi haadhummaa dhugaata agarsiisa dhiifama godhaa fi yoo isin dhiifama isaa gootan rabbillee badii keessan isiniin dhiisa jechuudha dhiifamuma dhugaatan godhaa fi haa jiraatu namuyyuu haa jiraatu anama fakkeenya na arrabse waa takka hin jenne ana kuma tokko nama dalagaati isalle waan rizqeef keessaa buutate mucalleen deemee ilmoo ofii ijaartee ofii guddatee waliif fide malee wallaa birrii takka naan kenne ka birrii takka dallaalaayyuu waa takka itti nama fide waa takka naan kennen ka mucalleen geessin sababa ofii geessuu dadhabeen anas arrabset abdillee wallolanii isinillee arrabse kiyaa xifaatanyaa no baraasuu xifaatu bara badii ufiitirraa ka'eetiniin ka'ee anas arrabse abdillee arrabse ijaartii hojii rakkise isinillee isin arrabse isin immoo irraa guddadha dhiisa fi amma anuyyuu sira itti duun sila aanaayyuu ka falmuu ni qabu yeroo nama kana dhima dhiiftaaf rabbii jecha dhiiftaaf waan ta'eef hundi keessanuyyuu wallahi balaanarraan ka'e osoo gaafa abdiin na gaafatu san atumaan gara feeten deemi ara rakkannaan natti dhufte duraan gaafa arabaa sun arrabsaa turte jedheeni sila wanni kun isinitti jechuudha balaa ankaasan kiyaa dhufee isin arrabse maqaa kiyyaan arrabfamuu keessaniif dhuguma rabbiititti dhiifama guddaa isinillee dhiisa fi rabbi badii teessan hunda isinii haa dhiisu dhiifama godhaa fi jireenya isa haa jiraatu deemeetiniin silaa biyya Dubaay kanatti namumaaf kaartoon olii oofanii waan rabbi rizqeef olii oofate haa funaannatu abbaa bultiitillee amma fuuldurattillee ilmoo argatuuf deema mushurraadha so homa kanaan dhiifama godhaa fi irra taraa fi isinin jechuu barbaada kanarratti kunoo Isaaqiin nagalchi jettullee dhufe ani ilaalchi kiyya kana isinillee mootu akka dhiiftaniif akka obsitaniif abdii qaba ulfaadha galatooma hundi keessanuu warri haftan dubbadha warri gasrii Isaaq dubbadha assalamu alaikum hundumtu keessanuyyuu doktora illee iddoo tokko galatoome balaan kun tokkoffaa irratti kaka'e anillee keessa jira kiyaari wajjin jalatti uumamaa jira anillee akka tokko garuu alhamdulillah xiqqoo kiyaartuna waan gartee akka malee girrisaan gara kiyaarnarraa gara galee malee balaan kun mana kiyya qaqqabe asuma wanni jechuu barbaadu wani ijoolleen kenna warri kiyaaritti aartanii kiyaar dhiifamni isaa sun nun geenne jettanii kaleessaanuyyuu wanti sun taamee wayti jedhe biramturre silkii ani wayti san weegaan deebi'e boodatti kiyaaruu gastirran jiru wanni sun mana kiyyatti taame miira keessa galee inin kiyaarillee waan san dubbadhe jedhee dallee dhiifama gaafate arrallee immoo ijoolleen kenna dhiifamni sun nun taane irra haa deebi'eetin nu gaafatu jettanii kunoo mana murtii guddicha geessine sigale akka oromootti mana murtii guddaa qaallitti kanaafuyyuu hundumti keessanuyyuu garamarraa dhiifama godhaa fi anallee yoo natti aartanii ka jiraattan taate dhiifama wanni dogongorri yeroo tokko miidiyaa kanarratti afaan namaa kanarraa wanni ba'u karaa hin taane irratti illee fassaramuu danda'a beekallee godhuu danda'a miirallee keessa galee godhuu danda'a ufuma arrabsee yoo isin arrabsellee waan ta'eef kanaaf hundi keessanuu itti naadinaati dhiifama jechuu barbaada doktoraa fi kiyaaroo yoo walitti isin araarsine waliin lollee sila isin isan naan lolle malee ani lollee nani baqataadha baqataan humna qabu haachaan faruudhis akka gaaf xiqqoo ol guddatuuti gaafni xiqqoo furrata likkii galcha rakkoon qabu kiyaar akka nan beeyne an kalee arge bara anaayyuu na ajaa'ibe amma inni ka'u ijoollee namni achi taree ummata arrabsuumi anaan arrabsuun isaa akka kiyaar xiqqoo mallee nan beeyne ani kaleessa arge bara saniif dhiise garaana nyaatee dhiise wallaahi kiyaarin an garaana nyaatee dhiise natti ulfaates namallee waanan jedhaaf isallee deebii walii deebisuu hin danda'uufi miti rabbuma kiyyaaf jecha dhiise wallaahi kiyaarin rabbuma kiyyaa jecha si dhiise kiyaar kan akkasitti hubadhan saahibummallee siin dhiifne sillee sodaadhee siin dhiifne girrisallee sodaadhee dhiifne rabbuma kiyyaa jecha si dhiise kiyaar gara kiyya sitti si dhaarre sitti illee aaruun deemu si dhiise illee amma achi ittiin deebiin sanuu gara kiyya kanaan bataam rakkoo no rabbi si yaadis
Asli. Alaykum salaam. Akkuma tikette dubbiin sometimes yaadaan guddachuun baay'ee importantiidha. Hadda wannan baradhe wanni guddaan asliin gitee dhufa. Oi, Dr. Devi me bakka keetitti guys push na godha malee push na godha. Maal taata? Ummanni qalbiin beeku sila kuma kudhan nagalcha ammata na dafa. Kano erga deengaddaati tiktokii gubbaa jirra ummanni maal ta'e sila fayyaan qabu. Waraabes ari'ee farda qabuu dadhabnaan sila fardi fayyaan qabu. Sila fardi fayyaan qabu. Ummanni fayyaan qabu sila doktor mana keetitti miti. Push na godha guys push na godha kuma kudhan nagalcha. Akkan. Zaman kuntu baqqalaattu maal jedhe beektaa isaa itti deebita. Yoo abaaboo na kennitan. Yoo abaaboo na kennitan. Fuulli kiyya hindii mataa. Yoo libba qarxii na kennitan garaan kiyya dassidha. Yoo mani gaanii natti gootan mataan kiyya fakaa jedheen. Yoo mootu leenca darbitan of wallaalaa suuta feentiin akkanaan. Push guys mani gaanii ka kennitellee thank you. Amma baratu jedhamatiin. Bukiyaar an waa jedhuu barbaada please hawaasni kana tolfachuu barbaada namni yaadaan guddaa akka aslii kana an akkanatti beekne asli dubbii akkanatti easy gootee guyyaa guutuu namni tiktokii kanarra jiru ana dabalati usmee dabalatu abdii yaallee jirraa qomna kennaa yaalla akka mana murtii aanaatitti akka godinaatitti kan federaalaa ati dhuftee wanna kan hanga takka laaffistee iddoo galatoo fi yaada guddaa qabattee akkaataan itti wanna ibsaa turte nama miidiyaa kanarra jiruyyuu akkaataan itti kabajatti gootee itti dubbattee itti haasoftee dubbii kana solfu goote wallahi appreciate ti ashkaabbataan jiru inni dhageeffachaa ture dhugumaan akkaataa itti dubbii kana hiikuudhaaf nama kan keetii bulle bulchiifsa bilchaate qabaachuun baay'ee important hawaasni diigama yookaan namni wal fixa beeka nama kennallee nama waa balleessu akka itti balleessi seeraan akkanatti itti himtee ka itti aanellee tasgabbeessitee akkana waan kana gochuun keetiif nama guddaadha galatoomee hojii gaarii hojjettee baga immoo kanatti guddattee siyyuu nama guddaa kanaa qaba yaadaan guddachuu kan kannatti yaariin illee kafar gootee uummata kanallee aarii irraa barreessitee yaada bareedaa fittee hedduu galatoomee kanuma jechuu barbaada waan hundaa waan dubbattee jirta waan haasawu tokko illee jira. Thank you. Marcos de Charraquet. Doktor nagaan siniif haa ta'u hunda keessaniif akkam jirtu? Nagaa fayyaa. Warra asirra jiru hundi keessanii fooloo godhan kuma torbaa kun. Galatoomaa dhugaa jechuun miidiyaa kana irratti yeroo baay'ee ajandaan numa ka'a. Ajandaan ka'uurra immoo namni gaafa dhugaa dubbachuuf namni gaafa aaru waan dubbate illee hin beeku. So erga dubbate immoo dhiifama gaafachuun beekumsa guddaadha. Ammallee kanan jedhu akka namni kuufu kan akka kootti osoo danda'ame yoo hojjeteera ta'e ba'eessa yoo hin hojjenne ta'e garuu fakkeenyaa fi miidiyaa kana irra baay'ee olii gad deemaa jira waan ta'eef akkuma namni itti toluu fi viidiyoo gabaabaallee osoo hojjete dhiifamallee gaafadheera namoota nagarree fi jechuun namni hundumaa argeera garuu namni hundumtuu as hin jiru namooti mufatan ta'uu danda'a. Akka wal ga'uuf xiqqoo osoo viidiyoo gabaabullee hojjetteetti dabaltee ba'eessaa saba ofii arrabsuun saba wajjin jiraatu malee saba ofii arrabsanii namni nama baay'eedha waan ta'eef garuu immoo hojii baay'ee boonsaa hojjettanii kuni beekumsaan dhugaa rabbii baay'ee nutti tole. Hojii akkasii itti fuunee hojjennu tokkummaan baay'ee murteessaadha waan ta'eef ulfaadhuun jedha keessumaati doktor. Yaadi koo kanumaa ulfaadha. Galatooma warri shamarranillee ergadha warri kaleessa qabsoo fa'aa keessa turtan. Dhiifama garamaan isin gaafanne inillee dhiifama jedhee hundi kenna dhiifama isin hin jedheera warri dhiira hunda bakka kee arguu dhiifama isin gaafate baay'ee isin dubartiin haadha kennaa obboleetti kennaa jaalallee kennaa haadha manaa kennaa ilmoo kennaa isin galee miti so ergadha. Doktor asuma waan tokko waan jechuu barbaadu yoo ajjara ka jiraatu taate ajajaan waraanaa hoogganaan dubartoota guddichi haati siinqee adamaadeti isii fidi waan namni waraana guddaa bobbaasee hanga ammaatitti lolchiisaa jirullee isi waan ta'eef hooggantuun haa dhuftu. Itti dawwali ka laayibirra jiraatu ol ta'eeti. Laayibirra jirti gaayis hin beekon. Laayibii wal qabsiisaa jirtu dolarra jirtu. Waraana gabboobaafteetu dalagaa ofii ka dhuunfatti deebite. Uf kabachiisa jetteeni bara koo waraanni halkan guutuu uffata aadaa kanaan dhufe waan inni nu godhaa mule halkan
eebbisa dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Drive godhaa jira wayi sagaleen sin jeeqa. Omaan akkoon qabu akkuma takka yaada kenna. Hayyee galatooma ka warri dubbii fixan jaarsonni jalqaba ati galatoomii akkasuma warri si gargaarallee. Akka achirraa fee dhiifama kaa irra taqabbalama jenna uummata kennaani. Nama eega dhiifama jedhee wanni godhan hin jirtu. Akka sirnaatti silaa osoo lafa jiraateen kalallee marallee amma maraa godhe irraa galaa jennaani. Achirraa fee kiyaarii wanta jechuun ni barbaadu walillee hin beeknu. Wanti dubbiin teetuun xiqqoo ulfaattuu fi xiqqoo sabni ija wayiitiin si laala. Hidhaa asirra jirta. Nama hedduu si beeka. Atillee yeroo baay'ee nama guddaa hedduu maqaa dhaattee dubbatta. Sanii fi dubbiin kee hoo'ite. Amma achiif ka tare uf eegi wanta akkanaa kanatti hin deebiini. Yeroo waa jettu akka nama guddaatti akka nama sabni ija irra kaa'etti xiinxallii waa jedhi. Tanaati uummanni sii dhiisa. Fuula duraa tana amaanaa si bira kaa'annaan jedha. Ka galmatti sinirraa gabaabsaa tafiyyoo baay'ee. Fooziyaa.